السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسوى again كون ورالي قد بنيتين جرا دامس أركا إساني قاب دامس مهمو يعني قرص دسا كيوجا قفت جالت تتلين بكا ميشون والين جرادي يو سبسكرايبين توچين توچو انتغاتين سنجرا غلطوما وريك أرانو توچي تانيليني كأرم والين غجيني اوكي سبسكرايب نو توچا شير لايف share comment ngoda so arwanti ani irra dubbachuu fedhu rafiiki godanya yoo atini friends qabaatti friends taate sun ufirra za'iti ilaali yani waan namiin understanding tokko jira bada isin rafiiki akkasii gadooratte bada isin maarree maqeenulle keessa baha shilwanni akkana injirti wanteen isanitti muu fedhu godanya taate ufirra laal odoo aduu taate ufirra laalle maaniif jedhe aduu taate fagoo beetta namni sun aduutii yaa'ite fagootu fira dhoorta ammoo nam rafiikii akkeetii kan odoonni waan fessi baangu jiraate nyaatte waliin dhuguu jirta maybe man kake fakee waliin buluu jirta uwezi jua mpango namni sun si pangi hin jirtu yaani hin beektu so guddisi ufirra eegi namni gari akka malee nam bittiree namni gari za'iti nam bittiree maani fedhe nam atini namni kun hin jaaltotiya itti ganna gana at waliin gatteetti waliin ganyaatte dhuddu ka'ama namni kun ebeluu kiyya nama atini gartee yaani jaalto callaanin nam gartee atini namni kun si hamaatti fikiran nama atini namni kun si disappointed kaamoo at the end of the day namni si disappointu isa nam ufii dhadha kan uf dibee nam kaan dhibi dhoqqee dibu namaa walti si diran at keessan beektu in bobeettu in qabatta akka gaasii fi kibriit waliin dhahanii hoomaayyuu keessa hin hubattu lafa kaatee akka risaasa dubbiin akkas hin tahin qarwaan siidhaam addunyaa tattee aga addunyaa tan gubbaa jirtu ati jetteefitti namaa waliin dhabiin yoo ebeluun kun dhufee adda ebelu ama jaaltoo ebela bitta ebeluun akkasiin jedhe ayyee gudo eessan dhageetti bitta isii takkannatti mee okkee eegumsiin sitti himteeyyuu chapta sun ufungi maal jennaanii yoo isii sitti himxatitti darachuun ooltu so chaptaan agasiin fungita yoo waan gam lamaanii warri lamaan si waliin si diskaasan isiin sitti himtee isiin waya tolte bas atuu na aduu just stay away from me yettaan yoo isiin tafii sitti nimini tanam kaanii dhufte si sharraatee keessa bayi story siitiyyuu waan ala dhadhageettee waan eye witness akkan iltatte sanaan akkan hin argin gurka kee kanaan akkan hin dhagahini suniifettee reactiin suniifettee namaa waliin dhabin obboleeyyatattii fi waliin dhabin namni waa namaan inum jedhe namni naman hin jirtu warri nama mattanilleeni yoo qarrii 100% 90 diqqeeffadha 90 80 50 gadon buhe rabbi kake kadhadha arraba kake of control ammalee to avoid namni naman beekta waan attaatu sirisiyaata wanni namuu fi walii himaa guddoo nam waliin aasa dheera nam waliin hin haasayin yoo waan nama dubbachuu jirtanii argitan waan dhibii keessan gafuudha yaani try your best akka namirra dubban maani nam wanni waan akka malee amtuu wanni namirra dubbachiisin yaani yoo akkan haasahan kan alla ebeluun sun akkan tahee ebeluun sun arti beerti deebi'ee yoo jedhan kana arrab irratti dubbii laaftu fakkaatti ammoo fuula rabbii duratti waaqa dubbii xiqqooni dubbii jajjabdu waaqni nuu laafisin warri nu sana manneelleeni ka hin beennellee nu waraarama nullee eessanii araaramne rabbumaa fedhanii wanni dimbii walii bira deemanii so jetteefitte qarnamaa waliin dhabiin warri akka nam walti dirtan kulleen gar rabbii kanaati maan eegattan rabbii kakee kakalessi gaduumirra maan eegatta maan eegatte maan herregatta nam walti hin diriin wanni hamtuu maani badaayyoo ebelu
wanni hamtuu nam walti diree nami sababa dubbii tatteetitii fedhe wal dhabe nami sababa hakkeeti fedhe you are the reason watu wamekuwa adui pamoja duddaaf garaa walti ta'e labda wal dhalifaan duddaaf garaa walti ta'e labda dhiirsaaf niitifaan duddaaf garaa walti ta'e divorce dhufa nami wal lakkisa ilma warra fa'aa jidduu rakkata duuba ganami kun taabuu ganyaata atiin waan akkamitti yaani dimbii akkamii sii deema yoo ammoo ati khayrii hojjette aganami kunini wanni ta'u ati tawaab akkamii sii deema tallee gargar laalladha nami an keessaa pooyintii akkan ta'e hin jiru nami na caqaftan cuftinuu rabbiin nuu laafisinna advice kana waliin qabannu maanifi waan walii imanuu nama cuf namaa hin himu waan wal gorsanuu nama cuf nama hin gorsu nam garii jirka takka teessiseyyuu godoo akkan tiyamtu akkan ta'e karaan kun badaa karaa qajeela kan deemu takka nami sunus hin jedhini duub deema waan 150 sirra dubbatti daltee beloo kan ta'e ati qariyoo dhalteeyyuu dubraanuu waan jedhin maani fedhu ati maan dubraa ta'e agatatte nyaanyuree haani xixiqqoo waan isin muddattuu aseeta tabiyyarra waaduu isittan qubitti qabda as qubtoo nama qabda si quba gamisitti jechi melaal qubtoo nama qabda si agamsitti jechi masqaatti sette sun banii akdasa fikire namaa wahin jedhin aati dubra eebe dubran kofaltu haati dhiira eebe dhiiran kofal jedh booranii dubbiyyuu nan bifnee saniin boorana faanii yoo sila dubbii booranii jedh mammaas booranii jedhisan masqaatti tana qabattanii nami cuftinuu qulqullaa sila nami paafektiin hin jiru ammoo nami sila akkan badeen babbaddaa'u atiin ag dandeet arraba kee haan kontirool wanni arraba nam durattu wanni arrabumdi qafoon kan garta kawaman fakkaan kan kanan naarti nam geessa rabbiin guddaan nu waraarame yaa rabbi qaattima nu qajeelche so aayyo fa abbo yaani areera fi akko dubrii adaada abuyyaa maani yaani nama cufoon walii taha jaaltuuf jaala soddaaf maani jedhan waan taatifu walii taanifu walii ta'uu baannifu nami waliin taane hin jiru gar booranaatti guddoo waan nama hin haasa'ina guddoo qub namatti hin qaqqabina guddoo namallee waliin hin hadhina nam walti naqiitiin waan akka malee hamtuu atiin kan dhuftee bitaa allaa akkana atiin yaani benefitiin jidduu ati qabdulleen hin jirtu yaani faayidaan ati jidduu ati qabdulleen hin jirtu fuuraa hantattee warkan kan wal dhabu nama wal dhabsiiftee duubatti deebite siree gubbaa diriirfatte raftu kan rabbiiti maan eegatta ati gad dhuftee ebeluu bittaa akkana ebeluu siin akkana akkasiin jettee ati qaruwaan kan ama maarra waliin teetfa ama maanifa ama ilmeetatteen taatifa waliin teetta ama akkan tochi maani hil ati waan jettee nami dubbitatte sunirra wal dhaba dubbitatte sunirra waan maatani hojja silaa addunyaa fa gubba jiraatu odondoone tooba deebi odondoone yaani mistake hojjetsun rabbiirra hadha rabbiin nu waraaramin nanuu cuf no one is perfect nami dambii hin qabne hin jirtu so ati qarii once hojjesi fuudhanii nami agdu biraa yaani gurmuu qabatii ati wazaazii tatte gurmuu qabatii dasaani seeniin jettu jaqaftu warri kun meeshaa warraa obbaafatanii maannarra fedhan eetta wanni duu waan jira ati yoo intal dubra taate ag dubra bila gurmu qabat silaafu namiin taahu inum dadaalta lesson irra baratta once you get married avoid women's dhiirisiyyuu wanni siin ga'e hin jirtooti niiti dhiiris qabdu ammoo once atiin agoogoo gurraatti ululu jedhanii mata hirsi kaahani ufirra avoid maani naani hawa indoo kila kitu baadaye hawa ndo warri ganaa afaan boorana dubbannae warri ganaa maybe sabab sitta kanu warri ganaa fitna si gaffit kanu yoo atin ammoo atin dadaalki naman qabdu atin qassette namjuuf ishma kwaan baali adda ebel areera ebel ayyo ebel yooyya fagoot nami wal salaame yoo namni di argiti waan qabduun qarqaarte agasittaf nama ofirraa avoidite ishma kwaan baali malee atin ette wallahi billahi tallaahi yoo dubbitan futiitan fudhatte you will appreciate
waan ani experience beekiyya atin once agogo sirka hanchapta nama funki gurmuu qabat lakkis atu niiti nama wajukuu minka keetii gadin dhiyaatu ati diiram kaatee wadhaabattee minka kee midhaafattee yoo shaqaalee qabdeeshii yoon qabnillee agumsila silaafu laazima aatii mina hoo minkee dadaalti yoo ati nam ilmaan qabu ati lafa kaatee ilmi tattiin shugulikkitee adut guyyaate odoota akkanumaaf akkanettu waqtaan obbaa alkaniin saaddi bultiiti waqtaan deemanii namaa walii akkan jejjedhanuu wajirti soo jetteellee sirraa xiqqaat atiin wadhawee duri guyyaa cufu wadhageet Allah ebilu bitta akkasiine ani bitta ebila akkasiine bitta aniin teettuniyyuu duri 24/7 simunaa dhahan amma nan baalee hojjefe namayyuun kennu warra akkas musheenes ufaqab nan baayuun kenniniif simu sii dhanamee Allah adda ebel bitta akkasiine ani eenyu akkana eessa dhagaye namni sun una react unaenda kutokana yule mtu labda natinnamaan from nowhere kawaan kafaana yuu dhahin wanni garii lelleesson namaa taate maaniif hojjefastii suni waan sun hin experiensinee hin beektu tanumasii dhugaa tanaaf barreefte ceeta ammoo waan sa'atiin wanni sun leesson sii taa ta'u odoo namni arma dibbe sooma gurransi dhaanillee armaan caqaftee armaan keessa jissite adda ebiluun akkasiin dhoo akkasii waan machii asiin caqaftee asiin naxxa wal dhabinuu eessatti obbaa akkasuma so gurmuu qabaddi deemoo ati gurmuu qabaddi qeefat deemoo peace of mind horattu deemoo ati nama machuu lakkifti deemoo peace of mind horattu deemoo ati maisha namaatiin usishu lakkifti at competition lakkifti atiin you focus on yourself you focus on your life maisha nama keessa baate ati tatteetumaan shugulukiti iyo ndo wakati unapata peace of mind yo ata moknam competition wa ebiluun kan qabaayu wa imbitadhaa wa amaanii ati nama akkasii garuu hin geetu ufuma pressure ufuma gana mataan tokkoon akkasii ejaanji ceetefa kara gula qarxaasifa guurta competition ile namaan compete namallee irra waan dubbatiin namallee hin bitreeyin namni yoonni si trust isa suni wanni hin tochin tanaafuu waan kasadeena qabannu ati yoo ati nadheeni gurmuu qabatu fira lakkis ilmaan dubraaleen ati mala nam guddaa guddinumaafu gurmuu qabatu qabda nam kayyoonni isii dasyoonni jaaltu dasaatiif yoonni jaaltomtuu in argitiin beetta my dear sister my dear brothers si wana wake pekeen advice warna caqas cufayyuu in advice ati yoo nami kunini nam hamaa argit in avoiditi arrabsitee furran gussitu ati namama maan hin jettuun maan ennaan atilleen akkasum dasaane nami perfectiin hin jiru una avoid yoo durii markii kudhan guyyaa simu walii dhooftan marki sadii hin punguzit diqqoon punguzit yoo durii ollaa walti gad dhuftan ammaan tan diqqoo nafaas wal dhoowwattan diqqoo mata jala qaqqabatti yoonni adda ebelkoo wala garra lakki diqqoo tokko biizii aneenarra ettaan aayotti oha guurnaan jedhe yaani waanum taatefu at biizumuuf kippite arsa galee dhaabnaane ani ollaan bahu unajikip achumaano relationshipin tan diqqaachum diqqaatte miishoo dhakka yoo at feeti nan baallee beddelattiin kennituuf ertumaan chapta walirra hiitan jaallowwan akkasii nuuf rakutan gussanii narrabsanii ammoo malaan baqatan anduri naminar gurmuu qabat qabeen jirtu like let's say place lafan keessa dhala maqaan odaa fulaa akkasii suni 99% yaani ilmaan olla suni mizimaan jaallowwanti ammoo nam dadassa karooho dasaallee yamit yaa arki yaani meeshatii keessatti nam hama roohon gurraattoftee akka okkotee gartee sagalee okkotee faaraa nam roohon isaa akkas gurraattillee yaa arki nam haasidummaa agartee nam kan ammeen ati nam ejjuuf nam taa'uuf nam quphanuuf ati nam argiti ammeen faliitii malee dassan falleef nam hamtuu yaaditiifi malee dassa iyyaanneef warra akkasiillee yaa arki warra ammoo asuman naaris qabka asumatti haasigiillee yaa arki soo gartaa namii yoo ati nama akka argitee nama akka kallee akka waliin dhaqattuuni hin beekti nama hamaallee akka ofirraa avoidituun hin beekti nama qilii qabtu akka wayitti himan booranii maan jedhe qaroo fuuliti deebisi gowwamiin itti ijaarii yoo rabbiin maskaaddi sii bane dubbita yoo caqafta dassa sii galti hirrum sii babbahane taayimiitti hin jirre tanaaf soo
waan taateefu obboleettitii yaa obboleessi kiyya gurmuu qabat diqqeeffadhaa. Gurmuu qabat maal diqqeeffadhaa. Wanti baleera nam kahaa gurmuu qabata. Jiiranii hamtuulee rabbi nutti hin barsiinedha. Yoo isiisii martallee yoo namni irreenti taate irra godaanta. Yoo ammoo nam bolodii kakee achii taate rabbuun kadhattee mataa jala qabattee hoo. Nama yoo jaatiin guddoo walta dadaandite maan hin tahin yaajjan namni wal dhabuufiyyuu hin jirtu. Waan inni fedhuun gargaarte ofirraa avoiditti nama akkasiillee. So akkanaafuu obboleettii taslaana. Obboleettii ta'a afaan kan dubbatu warra afaan kan dhaga'u. Cufisanii dhaame dhaamskan mataa qabadha. Isanilleen akka jaalowwanii walirra hin dedeebiina. Namni walirra hin dedeebihin. Yoo namni kun jaaltotii jedhee akkasii si tiraste inni akkasitti ufti si gadhiisa akka namni suniin si tiraste sunitti atiin irdeebitee boru waan dhibiin tochine. Namni walti naqin fitina lakkisa. Siyaasa guddoo lakkisa. Namni laali ganna gasii ati kumbe nam fitinaa. Ammoo dhadhaa namaaf dibti. Ati nam dassa of tochita garaa ayya. Ati nam dassa fakkaattee beenni kaan nama fakkaatu kumbe namni dhibaan deemuu toksii. Namni fitnaan deemuu toksii. Wanni sun waan akka malee hamtuu. Yoo amal sun qabaate amal sun ofirra lakkisi. Yoo duri namni ati walti jiraate nam sun wal yaami wal dhageessisi. Fitnatiyyaa uffatti isan naqinatti akkam badee isanillee bira naadeema rabbiillee naaraaramin na hedhe. Yaani akharumtatti taboriitiif malee irrum isanii bahan yaani isanuma dabarsan malee nami laazimii shan hin jirtu. So akkasiifuu jetteef jettee namaa waliin dhabin obboleettitii obboleeskii. Jetteef jettanii namaa waliin dhabina. Eebiluutti akkan naanee deete sunguruu namaa waliin dhabin. Atini think before you do something. Think before you react. Guddoo nam qarqaarte akkasii. Akkasiifuu irratti agana gabaabsina ammoo more advice coming soon. After every 1 or 2 days videos on YouTube. Ammoo isanillee subscribe naa godhaa wanneen isan kana dhufuun battoon diimtuu xiqqoo sun cala akkan naa tuttan. Maal sirra kutta gasti obboleettitii obboleeskii. Share naa tochiti like xiqqoo sun akkan harkaan naa tuttu. Comment waan hafeet artiin gaqqorta. Yoo maswaalii gaafachuu feetillee obboleettitii akkana. Yoo ammoo wanni atiniin anaa irra dubbadhu feetillee obboleettitii waan akkana irra dubbadhu. Akkasiifuu TikTok irraallee na argachuu dandeettanii Miinee The Queen 254 kood keenyaati sunini. Yoo ati Miinee cala sachite yoo TikTokin sii gabbaasit Miinee The Queen. YouTube illee maqaan Miinee The Queen. Instagram illee Instagram fi Facebook Yaashi Yasmiin jedhanii. So follow na godhuu dandeettanii warri na beektanillee namni na beekulleen heddumaa karaa na argachuu dandeettanii warri nambatii qabdanillee maswaalii na gaafachuu dandeettanii. Akkanaafuu duubiinallee wanni ani isan kadhadhu subscribe naa tocha isaniinidha. Share naa tocha isaniin jedha. Comment naa gakkaaha. Like naa tuqa isaniin jedha. Mala wanti suniin miilsi irra kuttee hin gattu. Harkisi irra kuttee hin gattu. Harkumaan akkan naa tuttuqaa akkasuma naa tuttuqa. Haasidinatti hin ta'in wanni haasidii walti hin tahani. Agjiran namii harka walii qaba. Akkana duu rabbiin qaattima nu qajeelchinna. Rabbiin guddaan nu qajeelchinna. Yoo nu hin amalama kee jiraannellee rabbi keessa nu deebisinna. Yoo nu ibaadanii jiraannellee rabbitti nu jabeessinna. Inshaallah akkanaafuu nagaa keessa isaniin jedha obboleeyyantii Taslaanaa obboleeyyantii taafaan kan dubbattu.